Ashama arkafune akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bi nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira alhamdulillah egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaaf tan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isiniin jecha maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya gabayaatu birratti odeeffannoowwan garaagaraa san biraan gaatuun kiyyaan yaadatamaa guyyaa har'aasi haaluma kana dura baratamiini gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi waan kana beekuuf dhagahuu qabdan jedhee waa yaade qabadhee isin dhufee jira jechuudha waan baay'ee tokko ajaa'ibaa fi waan haarawaa Angama odeeffannoo kana isin bira gahee jira jedheetiin hin amanu egaa warroon isin bira gahee jira warroon odeeffannoo kan irraa bilisa yookaan ammoo odeeffannoon kun gurra isin buuteen jira guyyaa irraa kallattimaan gurra isin buusa jechuudha kunis odeeffannoon guyyaa irraa isin biraan gahuuf deemu meeshaalee ijaarsa manaa keessaa baay'ee murteessaa barbaachisaa kan ta'ee fi hawwii namoota hedduu kan ta'edha jechuudha innis seeraamikii mana keenya keessa galchuu fi warroonni barbaadan gatiin isaa maal fakkaatame kan gurguramaa jira isa jedhuu fi seeraamikii haaraa isa kana dura itti fayyadamnu sun tarf kennaaf seeraamikiin kana dura itti fayyadamnu seeraamikii kan shakilaa kan ta'eera jechuudha haaluma salphaan cabuu kan danda'u ergaa mana tokko ijaarannee mana san keessatti galchine booda mana san diiguu yoo barbaanne yookaan ammoo mana san diinnee mana biraa ijaarachuu yoo barbaanne wantoonni akka seeraamikii jigsamii fi bulokkeetti wantoonni akkanaa kunniin bilaashuma badan malee achirraa fuunee gara bakka biraa geessine mana haarawaa ijaarrannu san keessatti fayyadamuu hin dandeenyu kana namni hundinuu ni beeka jedheetti namana egaa seeraamikiin guyyaa har'aa isin biraan gahu kun gosa lamaani inni kun isuma kana dura baratame inni kun ammoo kan cabuu hin dandeenye mana tokko keessa eega mana tokkotti fayyadamnu ammoo mana dura keessa jiraannu keessatti itti fayyadamnu diga jenne mana keenya diinnee iddoo biraa geessuu yoo barbaannu ammoo iddoo biraatti ijaarachuu barbaanne seeraamikii kana baafne bakka biraatti itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha wanta baay'ee tokko ajaa'ibaa fi baay'ee tokko bareedaadha egaa mana baay'ee keessatti fayyadamuu dandeettanii baastanii iddoo biraatti fiddanii fayyadamuu dandeettanii seeraamikiin kun haaluma salphaatti galchuu kan dandeettanii fi mana tokko keessaa baastanii mana biraatti itti fayyadamuu kan dandeettani inni biraa ammoo lafa irratti yeroo galchinu keessa mana keenyaatti yeroo galchinu mucucaachuu kan hin dandeenye jechuudha fakkeenyaaf seeraamikiin kana dura baratame sonniin tasa bishaan faati yeroo irra bu'e yoo irra jatan daa'imman faa namoonni daa'imman qabdanii daa'imman yoo irra jatte kufuu dandeetti jechuudha egaa kufte dhakaadha waan ta'eef paarsantii dhibba maarbiliidha jechuudha inni suniin yoo irra jatte kuftee hojjette miidhamuu dandeetti daa'immanii meeshaa yeroo irra isin jalaa bu'e isinii hafuu hin danda'u ni caba jechuudha kanaaf inni kun meeshaan yoo irra bu'e haala salphaan cabuu hin danda'u namni yoo irra jatte yookaan ammoo daa'imman yeroo irra jatte yoo kufte miidhamuu hin dandeettu akkasuma immoo paarsantii 67 dhakaa yookaan ammoo maarbilii kan ta'ee fi paarsantii 33 pilaastikii kan ta'e jechuudha guutuun guutuutti pilaastikii miti guutuun guutuutti akka isa duraasanii dhakaa yookaan ammoo maarbiliidha miti jechuudha kanaaf paarsantii 33 pilaastikiidha haala salphaatti cabuu kan hin dandeenye akkasitti maramuu kan danda'u paarsantii 67 istoonii yookaan ammoo maarbilii kan ta'e isin jechuu barbaada egaa baay'ee tokko meeshaa baay'ee bareeda cara kanatti yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha isiniin jira egaa lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeettan kan warra meeshaa kana gurguruutti argachuu dandeettan koomentii jalatti isinii ka'a fuula viidiyoo kanarratti akka argaa jirtan kanas namoonni tokko viidiyoon xumurtaa waan ta'eef fuula viidiyoo irra isinii kaa'ee jira achirraa fuudhaa isiniin jechuu barbaada isa bitachuu barbaadan kaareedhaan kan inni gurguramu kaareen tokko qarshii 1250 kan gurguramu jechuudha kaareen tokko waa'ee kaaree ni beektan jedheetii namana yeroo baay'ee seeraamikii isa dura san biraan gaa turee fi inni kunis kaareedhaan kan inni gurguramu qorqorroon adaama qorqorroon kan gurguramu kaareedhaan kornisi jigsamiin kan gurguramu kaareedhaan waa'ee ijaarsa manaatii wal qabate even hamma lafa bitachuutiin wal qabate kaareedhaan kan inni gurguramu kaaree jechuun meetira iskeeriidhaan namoonni ni beektan jedheetii namana wanti daayimenshinii lama qabu kamuyyuu meetira iskeeriidhaan kan inni shallagamu waan ta'eef akkasitti akka hubattan jechuu barbaada kanaaf gatiin isaa seeraamikiin amma isinitti himaa ture kun kaareen tokko qarshii 1250 kanaaf keessa mana keessanii kaaree hammam akka ta'e shalladdanii erga adda baaftanii qarshii hammam akka isin gaafatu beekuu ni dandeetta jechuudha dabalataan ammoo viidiyoo itti aanu keessatti yeroo herreega mana tokko isin hojjedhu isa kan herreega keessa galchee keessa mana keessanitti akkam akka isin gaafatu akkuma qarshii hammam akka isin gaafatu isin hojjedha kanaaf dhuunfattis gaafii yoo qabaattan seentanii gaafachuu ni dandeettan jechuudha waan ifa isin hin taane asirrattis waan ifa isin hin taane even kanaa miti viidiyoowwan kana booda gadhiisu dabalate kan kana dura isin biraan gaa ture gaafachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada egaa kunyoottota jaalatamtoota hordoftoota keenya isaan kana yoo jenne waan isin hin galle akkuma jalqaba irratti isin kaase gaafadhaa karaa keessaa fi koomentii jalattis gaafachuu ni dandeettani
Inni kun ammoo seeraamikii makana dura itti fayyadamaa turtan akkuma kana dura isin biraan gahaa ture gatii isaa fi akkasumas ammoo dimensionii isaa isin biraan gahaa ture isinitti hima jechaadha. Isa hamma sadarkaa 5 qabadhee isin dhufee jira. Egaa seeraamikiin kun gosoota garaa garaatu jira. Saayizii isaa irratti hundaa'u saayizii jechuun bal'inna isaa irratti hundaa'uudhaan hamma sadarkaa 10tti jira. Kana jechuun abbaan seentimeetira 30 dalgan isaa 30 fi hojjaan isaa 30 thicknessin isaa yookaan ammoo furdin isaa 10 kan ta'e jira, 8 kan ta'e jira, 7 kan ta'e jira. Jatu qashaan hamma 6 kan ta'e jira jecha miilimeetira 6 jechuun baay'ee tokko haphiidha. Haala salphaan cabuu kan danda'u isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf innis akkuma furdinna isaatii fi akkuma bal'inna isaatiin gatii isaa irrattis garaagarummaa hedduudha kan inni qabu. Turtii yeroo inni isin turuu danda'u kan ammoo akkaataa itti fayyadamu keessaniitti garaagarummaa qabaachuu ni danda'a isin jechuu barbaada. Inni olaanaa jedhamu qarshii 615 dha jecha. Inni kun abbaan qarshii 615 kun seentimeetira 60 kan ta'e isin jechuu barbaada. Furdin isaa seentimeetira 10 kan ta'e inni kun qarshii 610 kanaaf qarshii 615 isa olaanaa ta'e jechuudha. Isa keessa kaaree tokko innis kan gurguramu kaareedhaan. Inni biraa abbaa seentimeetira 30 dalgin isaa seentimeetira 30 hojjaan seentimeetira 30 kan ta'e thicknessin isaa yookaan ammoo furdin isaa miilimeetira 10 kan ta'e qarshii 572 kan inni gurguramaa jiru jechuudha yeroo kana gabaa irratti. Inni itti aanu qal'aa fakkeenyaaf namoonni alaarratti keessa mana fincaanii girgiddaa irratti jechuudha kan fayyadamu. Fakkeenya magaalaawwan garaa garaa keessatti mana afoo isaa irra guutumaan guutuutti afoo mana seeraamikii kan godhan jira. Isaan akkasiisan namoonni fayyadaman seeraamikii furroo kan hojjaan isaa seentimeetira 60 kan ta'ee fi dalgin isaa seentimeetira 15 kan ta'etti thicknessin isaa abbaan 8 jira, abbaan 10 jira, 7 6 fi 6 walakkaanis jira waan ta'eef isa kana namoonni barbaadan qarshii 500 fi 80 kaareen tokko jechuudha. Kanas salladanii akkasitti beekuu danda'uudha qabdan isin jechuu barbaada. Inni kun abbaa seentimeetira 20 fi hojjaan isaa ammoo seentimeetira 30 furdin isaa seentimeetira miilimeetira 6.5 kan ta'e qarshiin isaa 458 isin jechuu barbaada. Egaa gatii kanaan jiraachuu isaa beektanii namoonni yeroo kana mana ijaarrattanii sadarkaa seeraamikii galchuu irra jirtanii gatii kanaan gabaa irratti argama waan ta'eef gatii kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Warroonni kana duratti fayyadamtan ammoo gatiin isaa kana gadiidha kan inni ture. Isas ni beektan jedheetiin amana. Namoonni gara fuulduraatti ijaarrachuu barbaadan yookaan ammoo ijaarrataa jirtanii sadarkaa seeraamikii galchuu irra hin geenye ammatti gatiin isaa kanaan jira waan ta'eef gara fuulduraa ni dabalanii hir'ata wanti jedhamu waan beekamu miti yookaan ammoo waan jala sararameeti namatti himamu miti waan ta'eef isas yeroo sanatti yeroo sadarkaa san irra geettanii ji'a tokko booda haa ta'u ji'a tokkoof akkaatama jijjiiramni gatii isaa jidduutti argamin gatii ammaarraa dabale yookaan hir'ate isaa yeroo dhagahetti odeeffannoo isaa isin biraan kan gahudha jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'ee irra deddeebitanii gaafatanii akkaataan meeshaalee ijaarsaa kanaa isin biraan gahu meeshaalee ijaarsaa miti meeshaalee biraas isin biraan gahu gatii ani isinitti meerraa jijjiiramni yeroo itti argametti yookaan ammoo dabaluu danda'a hir'achuu danda'a. Kanaaf beekuudha qabdan jedhee waan amanuufi yeroo inni jijjiiramni gatii isaa jidduutti argamu kana yoo dabale yoo hir'ate odeeffannoo isaa isin biraan kan gahu ta'a waan ta'eef kanaaf isinis waan beekuudhaaf dhagahuu barbaadan gaafachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo dhiyoo kanatti haala herreega manaa isin hojjechuu dhiisee jira. Isas sababni dhiiseef meeshaalee ijaarsaa kanneen hunda isaa isin biraan gahee hin xumurre waan ta'eef erga hunda isaa isin biraan gahee xumuree booda herreega isaa kan isin hojjedhu ta'a waan ta'eef viidiyoo itti aanu irratti qorqorroo dabalatee mismaarii sibiila feerroo jechaadha. Akkasumas immoo sibiila balbalaa kan manaa fi daawwitee kanneen kan kana fakkaatan hamma koornisii isin biraan gahee erga xumuree booda haala herreega manaa hojjechuutti isin jechuu barbaada. Maaliif isinis gatii isaa erga beektanii booda anis odeeffannoo isaa erga walitti funaannadhee booda herreega isaa walumaan kan hojjennu ta'a isin jechuu barbaada. Isa irrattis akkaataa mana keessanii mana ijaarrachuu barbaadanii fi gaafattanii hojjetta herreega isaa akkasii hojjechuu danda'uudha isin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa isin biraan gahuudhaaf karoorti kana hanga ammaa isin biraan gahaa ture waan hordoftanii galatuma galanni keessan dachaadha isin jechuu barbaada. Kanaaf namoonni kamuyyuu viidiyoo kana hiriyoota keessan biraan gahaa sheer godhaati. Viidiyoo kana yeroo daawwattanis laayik godhaa isin jechuu barbaada. Akkasuma namoonni haarawaa garaan dhuftan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa egaa as jala odeeffannoowwan garaagaraa haala jireenya keessaniitiin kan wal qabate egaa wanti kun waan nama kamurraa hafuu hin dandeenye fi waan beekuu dhagahuu qabdanidha isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa isaanii akka fuula viidiyoo irratti argaa jirtan kana lakkoofsa kanaan bilbiltanii hojjette iddoo isin barbaadanitti dhuftanii isin galchuu ni danda'an. Seeraamikii kan amma jalqaba isin biraan gahaa ture kan haarawaa isin amma isin jedhe sana jechaadha kan mana biraa keessaa baastanii mana biraatti galchuu dandeettan isin jedhe sana iddoo isin barbaadanii dhufanii isin galchuu ni danda'ani.
halluus filachuu barbaadan halluu 28 ol ammaaf kan qophaa'ee jiru jechuudha. Kanaaf filannoo keessan ni ta'a jedheeti nama waan hordoftanii galatuma galanni keessan dachara viidiyoo biraatiin hamma illee nuti baay'ee